In a land of Oromia, dargaggoonni hedduun walitti qabamanii bu'aa mataa isaaniif jecha wal lolaa turaniiru. Walitti bu'iinsa isaanii kana keessattis miidhaa guddaan uumameera. Bu'aan isaas godaannisaa. Sistimo sisteri ya magan ke. Maaliif tasgabboftee wanta kanatti mudadhabde? Rakkina wayiitu sirra gaa jedhee sodaachaa jira. Wanta nan isin jedhe kana xumurtee nan badhaasa guddaa qabda na bira. Ani gumaan kanan godhu taanaan gumaa miti. Waa'een koo simiti anattu gaaffii guddaa ta'e jira. Machooftutti sana gadi baasa. Dubartittii magaalaa gabaabduu tokko dhufaa jirti naa seensisaa. Ilchaana xixinnata. Ixaanatti naanaqa. Waaqa gaalochaa. Waaqa gaalochaa. Waan ati rakkate hunda nan beeka. Saamunaa ati baattee dhuute sanatti hojjetame. Intala keetti kenname. Fira wal jibbisiisa. Nama wal jaallatu gargar baasa. Ilmi kees tuqee. Intalli kees tuqxeeti jibbitee jirti. Yoo intala kee fiddee dhufte. Yoo intala kee fiddee dhufte. Ilma kees fiddee yoo dhufte. Irraan si kaasa. Duudeebiin isaa immoo qarshii 500dha. Apacha. Ba. Tole ba. Bermadu. Ragan. Tasgabbaa'ee taa'ee siin jedhee waan meeqa waa'ee keessa anis nama wajjin wal dhabeen ture. Har'a garuu deemtee dhuftee afaan leencaa keessa buute. Maalin balleessi mana amma maalirraa barbaaddu sana? Bofti gaafa lubbuun jiru mixii nyaataa jedhama. Gaafa inni du'e immoo mixii isa nyaataa jedhama. Baga nagaan uftee waanuma fedheefu. Guyyaa barbaadde fiddee dhufuu dandeessa. Aloomaa warri guyyaa barbaadde fiddee dhufuu dandeessa. Irraan sii kaasaan immoo. Naannoon kun nageenyi isaa eegamaadha inni sirriitti eegamaadha. Namoota baay'ee nutti dhiyaatan irraan kan baate namni beeku tokko iyyuu hin jiru. Hey, Sol Davis. Ol Davis manatti. Davis ol. Kenna wanta sitti uumame buna haaraa sitti uumame natti fakkaata. Wanti uumamellee naaf haaraadha. Garuu wanta goote kana hundumaatti yaaddatuma. Qilleensa naannoo kanaa qilleensa hundi isaanii
to'annaa koo jala jiru. Wanta inni yaaduuf dhiisu immoo yaaduun ammanatti waan dhiibbaa uumu natti hin fakkaatu. Akkas taanaan gaariidha. Wanti beekamtii kootiin alatti hojjetame kamiyyuu aarsaa akkamii akkasiin kaffalchiisu hojiidhaan isinitti agarsiisa. Gaafa jettu maal jechuu barbaadde naan galle? Kanuma yeroo gabaabduu qabdu keessatti ariitiidhaan nan dubbistu taanaan haalonni jiru kun hundi sitti jijjiirama. Tuffii akkamiiti? Atattamaan osoo isheen miila hin fageeffatin dhiqabaa deebisaa iddoo kanatti. Gumaan si haasofsiisuu barbaade jedhii fidee abuttaa. Yoo isin diddee humnaan qabneef na? Deeme aboo isin diddu eenyudha kan si gargaaru? Mee amma mucaan kun eessa galee jenna? Ayi tufa baay'ee nama yaaddessa garuu maal abbaa koon godhan jedhe. Ayi. Booluma maaliif keessatti Ay. Ayi. dhuguma keessa gaafa Arganii nama waa'ee birmaduu na gaafachuudhaaf na waamaa jedhe. Asillee deebite giifti. Ayi gurbaa kana. Maal Abbaa dadhabaa? isaa galee jenna gaam. Tufa naguma. Harka diinaa boos. Arganne? Akkam naguma gooftaa ko jirtaa. Naa jiraadhu ammallee. Jirtaa? Naa jiraadhu gooftaa ko Fayyiteen gadi naguma. keenya. Rabbittaa tolu naa fayyid. Goos galanni waaqayyoon bade. Naa fayyid. Mana tinatti himte sanaa dhageetanan waa beekaa fudhadhee deemee kun intalli koo qulqulluu naa taate sammuu isheetti naa deebite. Galanni waaqaaf haa ta'u kunoo sammuu isheetti naa deebite. Gooftaa ko. Gooftaa ko. Abbaa malaa ko. Ati mala beekta. Waa meeqa beekta gooftaa ko nan cinqame. Maal ta'a dhala koo kana yoo naa barbaadde. Maal ta'a bakka inni jiru yoo naa fiddetu baakoo maal akkuma dhagaa. Ayi arganne. Anis akkuma keenya gubaa jira. Amma ani malan wallaan akkan itti birmadoo argadhu inuman bara. Na dhageessa arganne akka gootu. Ani deemeen barbaada. Mala isin dhabu mucaa kana argachuu nan danda'a. Ati immoo moo'icha keessa yoo ta'e galii manatti boo'i malee diinni keenya akkasitti hin kolfine. Okufadhu. Atau tufaku. Amma dafiitii karaa manaatti gali. Rakkoo kee kana diinni kee akkam bara. Akkasitti hin gammanne. Dhageesse? Galaan na dideme tufaku. Erga gaafsan na biraa bee mucaaku. Ejji koo mucaaku an argine tufaku. Adaraa sitta ta'u naa barbaadu. Nan barbaadan siin jedhe rakkoo kee Adaraa tufaku malan nama giifte. Nagaan gal. Adaraa. Adaraa tufaku adaraa. Rakkoon hin jiru arganne nagaadhaan galii. Adaraa koo wakaalaa irra deemin. Atau guna. Harka diinaa buutaa. Of eeggachuun jiruuni wilwil jedhee qabame. Biyyoon anaa nyaatu giiftii koo. Akka qorichicha galee farraan galee amma akkamittan baruu danda'a. Guyyaa magaafatti na jalaa qabatanii qorichicha irra naafsisi jettee irraa siisisee yoo nama ni fayyaka wanti tokko shakkiin qabaatu ni fayyana. Amma akka qorichicha irraa dhaabbate maal waan tokko goonee baruu qabda. Birmaduun fayyuu fayyeera. Garuu gumaan fa'aa dheessa akka dhoksanii fi akkamitti hirkaa akka inni bahuu danda'utu na dhibaa jira. Kanaaf immoo furmaanni si dhaka. Akkamitti bifa jaalalaatiin duutti siquu qabda. Yoo inni si gaafachuu baatillee ati akka isa jaalattu itti himuu qabda. Achi haala inni jiru suuta wanta inni irra jiru baruu dandeessaa jechuudha. Kun baay'ee waan salphaadha. Akkas taanaan yeroo keenya gubuun qabu. Hammumaa kaaseen gumaa barbaadu qabu. Ariitiidhaan dirqama kee baachuu qabda jechuudha. Wanta nan isin jedhe kana xumurtee nan badhaasa guddaa qabda na bira. Dhugaa? Dhugaa? Waaw. Maalumatti foon birmaduu namatti urgeessaa halaati.
Firkeeti moo maal fudhadhee? Haguma hojii keessii falaaf irra keessaan nu fakkaatte nu galaafatte haguma. Maaltu ta'e? Firkeeti maaltu mamee? Jalqaba yerootti diin harkaa nu baaste dhugumaan nu gargaaraa jirtan see ate kanaaf haala mijeeffachaa jirta. Duraan akka birmaduu sirratti hin barreeffamne irra keessaan gaarii of fakkeessaa turte haguma tu. Maaltu ta'e? Maaltu mamee Firkeeti? Amma gaa birmaduu qabdeessumatti geessita. Maaluma immoo goota laata? Abbaa faana walii galte birmaduu maaluma gochuuf? Amma gaa birmaduu maaluma goota? Ni ajjeesta? Gaafa sana immoo tooftaa addaatiin isin ajjeesisa qa. Mee birmaduumti dura waa tokko haa ta'u. Gaafa sana wal argina miti guma. Firii koo adaraa Waaqayyoo kana calan nan dubbisin. Tolame. Maaliif tasgabbooftee waan taate natti mudadhabde? Gumaan abbaa faana walii galanii birmaduu qabanii dhoksanii jiru. Gumaan dandeettee abbaa waliin isa dhaabuu qabaayi. Abbaa qabeenyaa abbo bulchaatu deeggarsa isaaniif gochaa jira. Innis isaan jala dhokatee akkas gochaa jira. Edaa gumaan kanaaf ofitti amanee akka waa daffaan hin deebine lapheessaa dhibee dubbata. Maal jette? Edaa gumaan akka birmaduun isatti hin dammaqneef sobee isa gargaaraa tureen jedhe. Sin ajaa'ibu irra keessaa yeroo bifa isaa laaltu bifa marga magariisa keessaan fakkaata. Bara kana nama amanuun baay'ee ulfaataadha. Hundaafuu waaqni koo isaan gargaaru. Birmaduwwaa tokkoon taataana gumaa jiraattan qotee awwaala. Maalumaafuu waan asii ba'u laalla. Meesuu ta'a jira. Namni kamuu gatii hojii isaatii ni argata. Mee ka'ii nuti amma yaadamnu. Kam? Betul? Bisa. Ada dong? Kam? Naga. Bisa? Terus. Rumah? Bayan section sih? Bayan tinggi. Iya mau gede. Oji tutup ke visitain? Yeroo gama bantai. Bayan mesti pada tuh. Oh, gara sana. Bayan mana itu? Oh. Amma sudah ambil ceruban baju. Jar-jaran sorry. Oh. Bahasa argis. Boleh ke? Bayan tuh koi fara. Naga macam siapa? Wan ratu suka macam mal tadi ya? Malu ajaru? Oji? Malu dah. Simpa. Masuk kakak. Ada buat murid. Si wajib ninjerinya ya kalau. Oke, satu murid orang juga. Duduk. Ini apa kali? Tugas kita mau? Wah, buatnya macam apa kita? Ani le charatan. Malu semarta. Wana berarti ada pega freedom. Amma garu, ambil kira tu dulu. Pasti tanah gitu. Bayar mana thole tu kau. Atau buku masih ada kewa. Jabat, wah untuk tumbuh orang aja. Kalau tu ketemu di sanjara, jauh dia. Mari dulu. Oh. Jalan lagi aku mana nih kena makan banyak suruh kita. Oh, agak no? Agak. Ancara kayu itu mah bitan di sini aja. Ane kata kami sen. Akan jerenya kau tiga maduna kau tita. Ane leksum si ulit kata nama. Baik ni macam mana lagi ya? Harga cukup. Ane kata kami sen. Si harga cukup. Namtittiin kun kanaan dura maallaqa isheetiin baay'ee na gargaaraa turte. Anaan garuu inni qofaan nan godhu. Amma dabalee talattii kan harkaa fudhachuun hin qabu. Yoon kana dhiise garuu ani nama miti.
nan godhamoodha. Ani gumaan kana gochuu baannaan gattaa'een fincaa'u. Ifa jira ka. Yaa Waaqayyo gurbaa kana akkuma argatu naa godhe. Aayitufa. Hin godhatte namichi. Aabbee gurbattii maal argattee akka isaatii? Tarii wanta nuyi barbaannu sana dhuunfattee akka isaatii? Maal beeknu qabaa innaan qabuuf fidaa innaan fiduudha malee. 16 moo siistariidha maqaan kee? Hayileen caala citee jiru sirriitti hin beekan. Maqaan koos Kiristiinan jedhama. Kanaan akka jedhameefis immoo sirba raappii waan baay'ee danda'uuf. Mee isa dhiisiitii gumaan faamanii birmaduu barbaadu. Egaa ani gootaadha. Goota hojii waan deemaa jirtuufi wanti gooti godhu gochuu qabdaan. Iccitee jiru nan beekan garuu hunda sitti ni. Mee xiqqooma jirtu natti miti dandeetti bal'isee yaadu waan hin qabuuf xiqqoo hafte san irra nan ga'a. Manni birmaduu fa'aa irratti ijaaramee jiru mana baay'ee bal'aadha. Lafa baay'ee bal'aa waan ta'eef albuudii wiirtuu mana birmaduu fa'aa sana jala jiru baay'ee waan barbaachisuuf birmaduun immoo salphaatti kana gadhiisuu waan hin dandeenyeef birmaduun qabamee jara kanaaf dhiyaachuu qaba. Iccitiin jiru kanadha. Jireenyi labaatee rorroon lammaatee Aayitufa. I am the original. Kanaaf birmaduun qabamee mana sanaan jijjiiramuu qaba. Fotoon ni qabna. Original. Qabii fuudhii fotoo. Fuudhii fotoo yoo seenti miila isa jalaa rukutiin. Aayitufa. I am the original.